يا الله لولو وصلت yes hayyee akkuma seentanii sheer godhaa tekinishaanni keenya kaameraamaanii ni xiqqoo si adda dudubbatinu harkisee jira dhiifama isiniin jedhaadhumayyii tekinishaaniin keenya xiqqoo si dudubbatinu harkiseedha maaliif akka ta'e hin beennu isa booddee wal gaafannaa tekinishaanii keenyaanii waan inni utuu sirreessin nu waameef booddee wal gaafannaa ashama harka fuune obboleewwan keenya biyya dunyaa irratti argamtanu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatan isiniin jedhaa guyyaa addaa akkuma waadaa isinii seenee torbeen dura waadaa isinii seeneen ture hin milkoofne hadhaa guyyaa waadaa keessan eegee fatihaa kana gorsii fatihaa kana kanatti nu himi fatihaa kanatti kana himi lakkoofsa siinuu kenni mesenjerii siinuu kenni maali jedhaa turtan kanaa mannaa jedheen qaamaan fudhadhee dhufe yoo yuutuubiidhaan fudhadhee dhufe ammoo balaa keessan dadhabne kanaaf ifumaan ifatti ergaa keessan isin edda barreessaa bultan gaaffii isin fatihaa gaafataa bultan isinii gaafachuudhaaf daqiiqaa tokko tiisii afaan bira ga'uudhaaf sheer godhaa obboleettii keenya fatihaa gara istuudiyootti ol seeniitii mee ahlan baga nagaan dhufte fatihaa mujaahid yookaan ilhaan ofiin jettamu fatihaadha fatihaa mujaahid kunooti guyyaa hadhaa isinii qabadheen dhufee jira namoonni hedduun gaaffii nu gaafadhu kan jettan isin jirtu gaaffii hedduus immoo gaafataniitu gariin isin jiraan gariin waadanuudhaan gaaffii dhiyeeffatanii jirtu gaaffii keessan kallattiidhaan gara gaaffii keessanittan galaa sheer godhaati gaaffii keessan walumaan gaafannaa jechuudha kunooti gaaffiin keessan inni koomentiirraas inni mesenjeriirraas gaaffii ammatu hin ta'in gaaffii kaleessa an isinii maxxansee jennaan amma yoonaatti gaafataa turtaniif deebiin kuno abboomti dhimmaa deebisiniif adeemsu maaliif gaaffii dheeraadha waan ta'eef gaaffii keessan tokkoon gaaffii gaafadhu garuu gaaffii seera qabeessa gaaffii sirrii gaaffii ilmi namaa nama gaafatu malee gaaffii hin taane yookiin aadaaf safuu gadhiisee miti. Ngorsituu maali gariin keessan immoo kanumti akkasii miidiyaa irra dhuftee rabbashtu godhee si'ii waan dura komiin kan koo waan andeeffadha deebii kan siin adeeffattu amma bulachi keenya gaabaqaa keessi beeku fuula keessi hin beeku hojii keessi hin beeku waa hunda keeyyuu hin beeku waan ta'eef gara gaaffii keenyaatti seenuun dura salaamata jedhiiti gaaffii keenyatti seenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ilmaan Oromoo biyya hundarratti argamtanii akkam jirtanii nagaa qabdanii akkuma mubaarikiin gaaffii gaafatanitti isas kabajee isinis kabajee dhufeetiin jira gaaffii barbaadan mubaarik gaafachuu dandeessanii inni immoo na gaafannaan aan isiniif hin deebisa waan feetan arrabas taanaan rakkoo hin qabu. Ayyee gaaffii isin gaafatanii fi deebii kennuudhaaf asitti argamuu isiitiif maqaa dhaggeeffattoota koo hordoftoota koo hundaatiin maqaa gaafattoota hundaatiin galatoomin siin jedhaa fatihaa amma gara gaaffii keenyatti seenu kana. Kallattumaan gara gaaffii keenyatti seenu. An gaaffii qaba mubaarikiif. Aloo. Waalaikum salaam xiqqoo ture si deebisuu. Nagaa xiqqoo ture deebisuu. Ayyee viidiyoo waraabaadhaan deebisa. Ayyee gara gaaffii keenyatti sun deebisin gaaffii irraa qabdaa? Gaaffii sirraan qaba. Anarraamu. Shee godhaa qaamee na gaafadhu waan feete maal abbaasa? Maaliif na gaafachuudha na waamte naan hin jedhin malee? Laa. Rakkoon qabu. Ani si gaafadheennaan ati immoo na gaafattaa jechuudha. Gaaffii na gaafachuu barbaadde dura buute. Ayyee mee na gaafadhu baasaa laa. Gaafatamuudhaan qophiidha. Ayyee. Gaaffii kana waadaanaa seen ta'edha yaada. Gaaffii si gaafadhu kana akka ati naa deebistuuf. Gaaffii ati na gaafattu si deebisuudhaaf waadaa wayituun barbaachisu an gaaffii ilmoo namaa tokko na gaafate kamiinuu nan deebisa gaaffii seera qabeessaaf gaaffii yoo kan sitti ulfaatu ta'e akkam goota? Akkam
يعني قافين أنسي قافن وانا نمبين يوتي وانا استاذ تقافتن تي استاذ تنسي قافدا واني سما هيو تقافتن تي هيو تنسي قافدا ركون قبل لا أن قافي تمان سي قافت قافي كان أكسر بيتنا ديجتون بربادا سيما ربي قفا وان فيتي قافد ركون قبل سيما مالتي دبس وقادنون تأنو ما جديتها هي هدو ما ستي ما جديتها نقا أمتو ما برات هينا قافد أنسلو ما إفن نما دبدا دبس شير غلا في قافة تمو فني تكا بيا دنيا ركون دقامين جرو نمني قافي برسيسان قافي برتا قافة ده برسيسا قوي قافين كنتو سين قافة دنجلو غرومو فتون قافي سي قافة دمالي قتي جت جناني ميمي ها قافتو أبشر مقالك قفتو تقوتي دين وادادا سيفن دي بسام قافي فديوتي قافين دي بيكا بسي قالي قافي كم تنو دي بيكا بوانتي سيفن دي بسام egaan yani annattiin ulfaatu maaliif gammadeen jira waan carraa kana argadheef maaliif sin gaafadha inta jedhee immoo na yaada egaa waan miidiyaa irratti gaafatamu moo waan miidiyaa irratti gaafatamu moo waan kana miidiyaa dhuma irratti gaafadha ayyee gaafadhu akkasumatti hin bareedu ayyee gaafadhu akkaati warra qabdu nan beeka garuu yani xiqqishoon ulfaata rakkoon qabu jedhee yaada deebii keen eega an hadda waggaa meeqaas tinimnee yaa jiramti bakka ergaati fuutee natti mul'ate wanni hundi እና ያ ጊዜ ዱስ ወለራ ጭኔ ቱሬ አመዴኛ ወለቲ ዴቢኔ ዴቢውን ኬኛሞ ከኢሪዳፊ ዋረቢን ከተቤን ቤክኑ ከናፍ ጀናን ያው እንግዲህ ወጋ ከና ወንደ ኦፍ ኬሰ ጎዴራ ያኒ እንጀ ነንደ ተባራ በቃ እሱ ዳፍሌ ላ ቹማ ሂኒ ያ ረቢ ጎ ወላሂ አጃይባ እንተላ አጃይባቲ ደበዱ አቲየቹዳማ ሸሪዓን ዮ ሸሪዓዳን ደምኔ አንጋ አሁሪት እየማ ሸሪዓን ወጋዳ እና አመ ጃርቲ ለመፋ ተኤገሉ ነንበርባዳ ስብረት لا حلالمين لا حلالمين قافينكي بريدا نما قافتشوني ديبي أرجعوا لافي وقافتشون بريدا افتو مني كي نما تطلع أكاتان قافيكي نما تطلع نمني نما جالتي وقافتا أتمو يعني ستين الفاتو ديبي سودين ديادا نجالتشوكي باي غمدي جالا قبيسة تولا نما هذا جالالات ياتي هذا جالالاتي لما جاللميتو نجالتشونكي باي دسنا جريكي ديبي سامو ميديا تتندين يون قباتي هذا مناقوتي ناسي مريدي يلو براسي ديبي سندامو هذا مناكس يعني سلكي سينا كنت يعني 60 دبتون عندنا يعني عرفسين يعني تكشو بيشو سيتين تناسي ولي قالوا دندين يعني yoo isin diddes yaa'u nama nsiisne dheeta yaada maal jettame ayyee gaafiif deebii san jalqabe kana xumuree kee deebii isaa xumurarratti deebisuu hin danda'u hin dandeessa ayyee kalas rakkoon qabumee gaafiif deebii isaa uummanni dhiyeesse kana si gaafadhee ergan si gaafadhee ka'ee xumurarraa deebii isaa immoo si deebisa rakkoon qabu siifan deebisa هي وبلتي كنا أجا في تكلتي ناسينا جاللي يعني كنا دا جاللي كنا دا نمنا ما جال ثموني مو باي نمت تولا هتاو إذا كنا بوديت مرارة تليبنا أما جا في كسرت تكلتي أمالي جا في هدو تياتي روانتي جا في سيرك أبيسا جا في سافون شابسيني هوندا إسني فنجا فدا إذا كان مو نندي سنو كوتشا وانا ندي سيبنا تبيه كتير غافيو بلتي كينيا حبابي جمع كيسان سيغافت سيغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسيدو بفتيت جلتما غرقا في تسينا تكفا أتي أوني ميكا قبدا لا حول ولا كنديرا لا مساديف بوس وسين جتك عن غافي دا وانا أرجع تسيغافت ديبي كالتي دان ديبي سيف نديبي سافي؟ إيكا أوني ميكا قبدا بيرة توكل لما أما كانوا صدفات أنا كبير صدفات يرى ما شاء الله قافين كنا أنا سلالة تركادا كيسوت كواي كنت سلالة تا نومي كجالة تسيني أن يعني كنا ربنا كنّي
onneen meeqa sadii afur ta'ee fi miti namni jaalalti gizee tokko qofa nama qabu. Gizee bayyuu nama qabuu danda'a maalii fi gizee tokko sana yoo miidhamte lammaffaatti immoo nama gaarii yoo argatte onneen kee ammas banamuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaalalli kennaadha. Kennaadha. Lama sadiis jaalachuu danda'a. Ayyee lammaffaa immoo gaggabaabsinee deebifna. Jaalaluma jechuun maali kaan isaa siin jette? Siif galeera. Siif galee jennaan bartee kaatee akkana bo'aa jirta moo callifteetuma bo'aa jirta? Jaalala jechuun ibsuudhaafis hin ulfaata. Hin himamus. Wanni jaalalaa dubbatamuu hin danda'u. Jaalalti jaalala. Ibsuun danda'udha. Hin danda'u ibsuun danda'u waa'ee jaalala. Ayyee haadha gaaffii deebii kee dhagaa jirta itti fakkaata. Sadaffaan immoo ati intala shamarree isaanuu dhalattu godina Jimmaa jetta. Akka ani beekutti ta'ee dhageetti shamarran Jimmaa dhiiratu jaallatee irraa boo'a malee siin jette. Shamarran Jimmaa dhiira eddee meeqaatu jaallatee irraa boo'a fakkeenyaaf gurbaa isa intinaan yaadachiise. Gurbaa isaa quraana mataatti baatee fooziyaa koo fooziyaa amsi balee jiraachuu hin danda'u minaamin. Fooziyaan seenaa akkanaa galmeessitee jirti. Ati maaliif boossee nullee mataa cabsitee ati obboleettii keenya waan taateef nuuf beenna akkatti jiraannus akkatti jaallannus akkatti jibbinus beenna. Dhiiratu ijoollee Jimmaatii bu'a malee ijoolleen shamarran Jimmaa dhiiraaf hin bu'anu kan jedhu dhagaafiti. Tokkoffaa irti qofti namaan boohu. Yaani aadaadhaan yoo aadaa biyyaatiin deemne safuudha. Dubartiin dhiira gaafachuu. Garuu immoo jaalala gaafachuu waan jiru jechuudha shari'aa keessattis. Kanaaf jennaan jaalala ani immoo akka fooziyaadhaa akkas ta'e ani immoo garagalchii ana gaafataa jechuudha. Garagalchii kuni jaalalli dubartiidha dhiiran jedhu. Inni fooziyaadha yoo boo'essan immoo ani immoo dhiiraa boo'eera. Ayyee afuraffaa ati dhugaan jaalala qabamtee boossa moo followerii feesbuukiitiif koomentiidhaaf laayikiif yuutuubarii guddifachuufi. An jaalalaaf malee yuutuubariidhaaf intaniidhaaf hin boonye. Amma kana jaallatteetta jedhamaa jira. Jettee ati hin bu'amaan habis. Yaa ungidii waati diddi. Yaa Allah. Maka sadaffaa ta'eera jechuudha. Sadaffaa irratti immoo isa dhumaa ati gaafa Suudaanirraa baatee kan jedhi. Achi dabalfatee bakka gaafa Suudaanirraa kaatee biyya Kaayiroo galtuu waan danuu barahaa waan baay'ee qaxxaamurtee galte dalagattee kaayyoon kee dalagattee galuudha. Maal qabaa yoo dalagattee yaani of jijjiirtee maal qabaa? Dalagatanii of jijjiiruun kan biraati jaalalti kan biraati. An ilmoo namaati. Kanaaf jennaan an nan jaalladha na ofis nan jijjiiraa jechuudha namni nan jiraachisus hin jechuudha. Koomentiirra seenaa mammoo koomentiirraa gaaffii tokko kan nama shanii wayii fuunee gaafanne gara goola baatti deemna. Deebiftee kaatee deebiti. Inta akkasii jaalalas jijjiiramas fidaayyii jaalladha malee jijjiirama qofa namni amma jijjiiramaaf hojiidhaa jedhee jiraatu jira hin jiru. Hundi keessanuu shamarran biyya Arabaas argamtanuu biyya duniyaa hundarratti argamtanuu keessan gubataadha jaalalaan. Idimee mana madaamitti obsitu ani immoo obsuu dadhabeen gabbaase jechuudha maaliif wal soofna. Jechuun shamarran kamtu nu jaallatu jechuudha. Gubatanii onneen jara kan cinca'e. Ayyee amma gaaffii tokko ajaa'ibaa jira. Gaaffii keessi gaafadhaa asirraa koomentiirra laallee nama 190 si gaafate gaaffiin koo onnee ishee waan la hawla walaa quwwata illa billah kan hunda deebisuu hin dandeenyu macarrashaa irraa ol deebisaa deemnaa irraa amma dandeenye deebinaa nuuf kochaa obboleewwan keenya. Foloodhaa jettee bu'aa jirta malee ati jaalalaa fi miti kun yaada dhiisi. Yaada bakka. Yeroo hunda yaadadhu jedhi. Kunis yeroo hunda rabbii yaadadhu maaliin kun gorsaa gaaffii si gaafadha amma gaaffii koomentiirratti gaafatame. Yeroo hunda maaliif boossaa?
Khalifa kenno. Yeroo hunda maaliif boossaa siin jedhe? Yeroo hunda maaliif boossaa? Jaalala. Khalifa. Jaalala. Jaalala na boosisee. Ayyee warri gorsaa isin iyyuu koomentiichaa dubbisaa waan ta'eef isinuu waan ta'eef. Taqabbalee jira. Taqabbaleera isiniin jettee warri gaaffii garuu gaaffii keessan tunaa booda ayiwaa. Oromiyaa keessaa eessatti dhalattedha Faaris Gaalii. Oromiyaa keessaa eessatti dhalatte? Oromiyaa keessaa Jimmaa Abbaa Jikaa. Umrii kee meeqa? Umriin koo amma himuu hin danda'u. Umriin dubartiitiif miindaan dhiiraa gaafatamu sii jetteetti. Inni himu. Sadaffaa nama meeqa jaallatte? Allah kunoo sadaffaa. Laa nama meeqa jaallatte? Ergasiin jaallanne? Dur. Jaalladheera. Meeqa jaallatte? Afur. Afur jaallatte? Ana afuraffaa moo shanaffaa? Laa ati afuraffaa. Ayiwaa nama afur jaallatteetti maaliif jara dhiifte? Gaaffii balaadha. Kun dhimma kooti. Dhimma keeti? Obboleessoo Faaris Gaalii si gaafataan jira afuraffaa ammoo eenyu? Eenyuun jaallatta? Eenyuun jaallatta? Akkam eenyuun amma eenyuun jaallatta yeroo ammaa kana eenyuun amma kunoo gaaffii nan gaafadhee naa deebi'uu qaba. amma warri kee hin jaalladha jedhaatti obboleessa koo gaaffii hin taane gaafatte obbolaa meeqa qabdi? Dhiira meeqaaf dhalaa meeqa qabda? Dhalaa sadii anaan afur dhiira afur. Maaliif biyyaa baate? Gaaffii saddeet mukurratti gaafate. Nan jijjiirame dheem beeka. Erga biyyaa baate yoo of jijjiirtetta? Hamma ta'e of jijjiireera alhamdulillah jiraachuun koo jaallachuun koo iyyuu jijjiirama. Hayyee galatoomi sin jedhe gaaffii kana kan si dhiyeesse ana Gaalii Faaris Gaaliiti sin jedhe maaliif gaaffii kana namni si dhiyeesse Gaalii Faaris jedhitti naa himi Faaris Gaaliiti jedhitti naa himi Faaris Gaalii gaaffii kee biraa si ga'een jira obboleessoo mee ammas gaaffii kan biraa. Kookeetii simboo maal jette gaaffii naa gaafadhu jette. Gaaffii naa gaafachuudha jette akka jettuuni jette boo'uun mirga keetii adaraa kee miidiyaa irratti dhuftee nutti hin boo'inii achuma mana cufadhuutii boo'ii. Hin danda'ama moo hin danda'amu? Han kan TikTokis banadhee kan YouTubis banadhee Facebookis banadhee irratti boo'uudha. Ata bangaa fisi nama balaa intalli adiisaati deebis nama balaa an kanani TikTokis YouTubis waan hundayyuu baradhee irratti boo'uuf. Egaa saahiba kootii mana kootii jireenya kootii. Akkasi gaaffii ajaa'ibaati deebii ajaa'ibaatu deebii obboleessa koo kooyi ammas. Gaaffii shanam tokko si gaafadha kan nama shanii qofan si gaafadha kalas abbaa carraa jechuudha. Nama folchaa nama 196 gaafatan seenee nama 196 gaafate nama 196 ammoo gaafataa ooluun uummatatti taphataa ooludha. Kanaannaan ilmoo meeqa qabdaa? Inshallah kan Mubaarik irraa dahuun deema yoo Rabbi jedhe. Kanaannaan qabdu jechuudha ilmoo. Hin qabu. Ayyee Mubaarik ta'e rumeen dahuudhaa deema malee hin qaban ilmoo jetti. Anis immoo gaaffii sirraa qaba. Gaaffii tokkoffaa. Gaaffii tokkoffaa waan jaalalli. Tinnishuu warra mootii. Tinnishuu warra mootii akkasiin jedhe gaaffii tokkoffaa jedhe waan jaalalli ammaa hamma isii qabuuf naa gaafadhu jedhe. Akkamitti ammaa hamma akkamitti si qaba? Egaa wanni ammaa na qabuuf namicha isa sanan irraanfadhee gizeen nama tokko qabadhe ammas na qabeera. Inni sun ammas nagatee deemeera ammas kan biraatiin qabama jechuudha. Eshi shukuriyaa Oromtitti Oromoo akkasiin jette as jirti ati fakkaata. Shukuriyaa Oromtitti Oromoo. Jaarsa shukuriyaatiif yoom kubbaayyaa hojjechiifta jedhiini. Yoom dabareen nu gahaa. Maaltu beekama gaa wanni Rabbiin beekamu gaaf tokko qaqqabuu ni danda'a. Agaa shukuriyaa atis obsii. Bakka jaarsi keessa obsuu dabareen gaaf tokko isa ga'uu danda'a siin jetti.
jaalalli keenya qabe hafuura kutaa akkasiin jedhe hafuura si kutuudha maqaan isaa hafuura kutaa jedha feesbuukiin isaa jaalalli keenya qabe maallaa wayyaa jedha kana gaafachuu dhiisuu wayya. Gaafatiin kana qabame kana mabiraarraa. Tokko. Allah kadina wallaggaa gaaffii kee tartiibaan waan naxxee jirtuuf si gaafachuun dirqama ta'eera. Kasiina dhaggeeffadhu kun. Akka jettee kadina wallaggaa ati haadhaaf abbaa qabdaa? Haadha qabaa abbaan qabu wallahi hamu. Haalli guddina keetii akkamii? Haalli guddina kootii akka ati feesbuukarraa maraadhu miti. Beeksisa qabaa, beeksisa kabajamaa, jaallatamaa, kan baratee, kan na fahamu, qonaxxaxameen guddadhee gaaffii isii kana qofa moo deebisaaf callu? Maatiin kee maaliif callumeenii yaas ilaalanii maaf si lawwine? Okay, maatiin koo sirriitti na beekanii akkan baala goomne jaalladhee jechuun baalagummaa miti. Namni dudubbarraan iyyuu waan meeqa hojjetaa erga natti mijattee duriyyaamurraa bakka sagal lixuurraa gabbaanii nama sagal jaalladhe jechuu wayyaa jechuudha. Kanaaf jennaan beeksisni koo sirriitti na beeku akkan duriyyee hin taane akka kun duriyyummaa hin taane beeksisni koo kana caalu biyya alaa jiruun yaani chaalenjiin hojjedhu iyyuu naaf qopheessu jechuudha. Nama barate yaani nama intini miti nama waan biraatti na fudhatu miti nama duriyyummaatti na fudhatu miti anis akka na argitutti akkan bootti nama akkasii miti habiibti. Ayyee gaaffii irra darbee san dhiifama naa godhaa naaf golchaa. Maaliif gaaffii tokko seeraan qabu gaaffii tokko immoo naa galuu dha gaaffii tokko immoo yaani daba gatii qabu kan irraa dabaa hundamuu gaafadhee fixuu hin danda'u. Sa'aatii lama waliin oolchuun jechuudha. Sa'aatii lama fayyaa teenyee waliin oolchuun gabaabumatti tan gaafadha. Diin Islaamaa arganne waan caalu jedha maqaan feesbuukichaa. Diin Islaamaa arganne waan caalu jedhe. Ati safuu maaliif cabsite? Yaa'u safuu saa jaalladhee jechuun akka biyya keenyaatti siin jedhe akka biyya aadaatti safuudha. Garuu akka amma zamana keessa jirru keessatti safuu miti. Safuu waa meeqa jira an kana irratti hin dubbatu. Akkasumas jettee gaaficha taane isuma hojiin deebi'a. Akkasuma intala musliimaatii adaba intala islaamarraa eegamu maaliif dhabde? Yalla. Machees baangaalee wajjin ciisee hin argamne. Qullaa hin ciisne feesbuukii irratti nan jaalladhee jedheen himimmaan koo buusee jechuudha. Okay? Siif gala. Kanaaf jennaan akkas. Halaala dalagdee maaliif halaalaa hin nyaattu jedhii naaf gaafadhu. Kun gaafichi naan galle. Isiin darbe. Ayyee. Abbaa gaaffii siin taane darbe jechuudha dandeessa. Darbe jechuudha dandeessa. Ayyee ati kan ati kun gaafa jaalalli kennamu dura jirtamoo tokkoffaadha. Maal ati hin jaallattu yookaan akkam jira? Hin jaallatamtuudha. Ati hin jiiltuu akkam isa duraarraa barumsaan arganne? Hin argadhu ilmoo namaati jaallatamus jaallachuus nan danda'a. Kara fuulduraatti ammas ta'u yoo mubaarik dideeyyuu kan biraa jaallachuu nan danda'a. Ayyee daawwattoota keenya gaaffii keessan akkuma itti fufetti jira. Mee gaaffii shanan tokko dabalaa fi afran tokko bakka dabalaa mee qoy. Gaaffii seera qabu gaaffii sirriitti natti mul'ate rabbii abbaa carraa godhee natti mul'ise nan gaafadha. Gaaffii tokko immoo wal fakkaataadha. Nan komatiin haa dirqamaa miti maqaa nama tokko waamuun. Gaaffiin taan hin gaafadhu. Achumatti gaafatadha. Keessaan lafa barreessan yoo barbaadan. Amma dabaleen kan eenyuuti jedhii naaf gaafadhu jettee suudinaa iswiit jedha. Amma dabaleen kan eenyuuti? Suudinaa iswiit. Amma dabaleen kan eenyuuti? Kanuma keeti jedhiin. Kan siinu? Yaani mubaarik egaa suudina jettee?
Manjala la min manja bakka. Gaaffii keessan irra caalaan isaa wal fakkaata waan ta'eef gaaffii keessan asumatti goole beetanii mee gara keenyaatti deebina. Kan koo anuu maalan gaafadha mucaan qollee na gaafafte akka jalqabneenii gogaa natti dagugde gogaa sanatti dagugde maaliif ani gaaffiidhaaf waame isiin immoo gaaffiidhaan natti dhufte. Gaafficha laayifii cufee si gaafa si deebisu. Yani itti yaanname. Jechuun koo xumuree si deebisu moo asirratti si deebisu barbaaddaati? Kan kee miidiyaa irraa wantundi. Wantundi miidiyaa irraa. Isuma tokko maal na dhibeeraan inni maaliif gaaffii kana asirratti na gaafatteeti? Ani miidiyaadhuma irratti ibsadha ibsa koo saayiban qabu. Ayyee obboleewwan keenya egaa waadaan galeef gatii ta'eef gaaffii kana deebisuudhaa fi wanta isin jedhu ati intala durbaa tokko intala durbaa ta'a ammoo lakkii sin jaalladhu of ajjeesi booyi maraadhu siin jedhu. Mee itti ilaallame mee ani haadha manaan qabaa hin beektaa haadha manaa koo tokkittii koo kanan baay'ee jaalladhu kanan baay'ee kabaju dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kabajatu malaa fi baay'een kabajaanii baay'een jaalladhaanii mee isiidhaan gaaffii ati gaafatte kana yoo akka carraa ilaalaa jiraatte ilaalaa jirti yoo ilaalaa hin jiraanne immoo maal wayyaa ati aan sin jaalladhaa jettee jedheen gaafadhaanii isin yaada keetiidha deebiinsi garuu gaashaallah achumaan isiidhaan mari'adheetanii kana booddee jireenyichi kan qoqofaa miti waan ta'eef jireenyichi kun kan qoqofaa miti kan qoqofaa inni ta'u yoo warra hin qabaanne yoo waa tokko ofitti hin qabaanne amma immoo haadha manaan ofitti qaba waan ta'eef jireenyichi kan nama lamaa ta'eera qixxee kooti jechuudha qixxeen onnee kooti si bira jira waan ta'eef qixxeen kan siimoona bira jira waan ta'eef onnee namaa fudhee yoon sitti dhufes atis balaarraa buutaa yookiin immoo miidhamta waan ta'eef kana booddee akkati hin miidhamne gochuudhaaf maal goona isa jedhu irratti mari'annee deebii si deebisa miidiyaatti garuu si deebisu lafuma tarii si deebisaa egaa waan ummataan jettu yoo qabaatte jedhi hangara kootiin gaaffii hadhaaf qabannee dhumne xumurree jirra wanni biraa qobaatti immoo dhossaadhaan nu gaafadhu yoo jettan naa barreessaa siniifan gaafadhaa ani immoo waa tokko sitti maqaa jaalalli kun anuma irratti dhaabatu qaba. Inshaallah. Dhageessee fakkeenyaaf muwaazoo jaallatte hin taane dhugaan si gorsaa dhagaan mala suma dhugumaa an kan kawachuudha ilaa obboleewwan koo dhaggeeffadhaa boriitu muwaazoo jaallatte itti milkoomne kan biraas jaallatteetta itti milkoomne miti erga akkas ta'ee jaallatte itti milkaa'uu dadhabde ana immoo dhuftee jaallatteetta ana biraa yookiin ta'a yookiin ta'u inni kun rakkoon qabu laallasa garuu ana irratti dhaabuu yaali maaliifi bakka yaani yoo an silas kaffa'u naan jedhu immoo sin jaalladha sin fuudha jechuutu hin taane yaani akkatiin kaffaa akkatiin miidhamne nan godhaan akkatiin miidhamne nan godhan naan jedhu immoo waan biraatu hin taane yaani waliin haasofnee aanaa haadha manaa kooti si'ii saahiba taane obbolaa taane sitti fuudhuu dandeenya rakkoo qabu kun waan faamiliiti qobaatti fixachuu dandeenya garuu asuma irratti angara kooti asuma irratti kalas yoo anarraa carraa argattes yoo carraa midhaanii bishaan keenya ol bira jiraannes asuma irratti dhaabiiti tiktokii irratti dubbatadhu waan hunda irratti dubbatadhu ijoolleen danuun shurraabas hojjetama amma gidduu kana shurraabas hojjetama kubbaayyaas hojjetama jedhaa jiru egaa mee teenyee waliin laalla egaa gaaffii koo fixadheen jira ati immoo waan jettu yoo qabaatte ijoollee aan jedhiiti maal na gaafata jiran immoo kan isaa dhugumaadhaa jirti achiranti tokko gadi buusi. An dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo si dhukkubee ture ittan cabsaa kalas. Yeroo si dhukkubee ture sana haadha manaan qabu. Haadha manaa koo ittiin wallollee addaan baalee turre akka carraa reefuma addaan ba'aa jirra. Haadha manaa koo si Ingilizii jirtu jechuudha. Yeroo sana keessa haadha manaan qabuun ture waan ta'e dubbadheera laayivii irratti. Sunis maa inni maraataa jirti maali jennaan mucaan kun yoo isiin fayyitee mubaaraksin jaalladha jettee rakkoon qabu an biran dhaabadha nan fuudha isiidhaaf jecha nan jiraadha jedheen ture yeroo sana qobaan jira gaalaa yeroo sana si galee sana booddee ati jura geessee galatoomi naan jettee turte sanatu kanatti si kaase moo lafumaa kaate mee maal koo jaallatte boo sanumaan dura isumaan dura moo maal jee akkamitti يعني والد بسنا يعني بيكتا كنا بدال اللي رنا مقبو اللي سووا تعلي نما قبو بو فهمت يوكي
bofti yoo taale Nama kana laaltaatiin dubbatta malee keessa keetii waan qabdu. Kanaaf tokko yaani. fakkeenyaaf amma Mubaarik irraa maal jaallatti tu jedhamu jedhee wal si gaafate TikTok irra tokko bakka tokkotti Mubaarikiin maal isa jaallatti yoo si jedhe deebii maalii qabda? Nama yaaduu isaa. Namni nama yaadu yaani jaallatamuu qaba. Deebiin kee kana galatoomi meeqa inshallah waan deebii isaa walumaan nu mari'annee yoo baaduu gaafate keessodhaan deebiinaa fi galatoomi ulfaadhu dhuftee gaaffiif deebinaa waliin godhuu keetiif hedduun si galateeffadhaa kabaja guddaan si qabaa ulfaadhuun siin jedhaa obboleewwan keenya egaa tokko fayyisuuf tokko ajjeesuun hin danda'amu habaaboo Oromoo haati manaa kootii Samiiraan geetti duree Samiiraan nama hojjitee jirti yoo akka carraa ta'e immoo garaa laaftee mucaa kanaaf bakka hin qaqqabannaanii rakkoon qabu naan jette waa tokko gochuun danda'amu jechuudha. Fataa mujaahid mana kana keessaan baatu jechuudha asumatti hafti. Yoo immoo hin jiramiti egaa shamarran kun dabarseen kennu wayii jira. Yoo wanta akkasii immoo si qunnames rakkoon qabu jetteeni biraazalii siistarii wajjin jiraannaa galatoomaa ulfaadhaa hunduma keessaa rabbiif jechee isin jaalladhaa. Kunoo Fataa mujaahid qaamaan fidee dhufe isin biratti gorsee hin jira. Isinillee gorsitanii jirtu. Gorsa keessanis dubbiftee jirti koomeentii irratti. Awwaa gaaffii xumuraa wayii kan namni dawwalee na gaafate isuma dhuguma kan namni na dawwalee jira. Miidiyaarra bahuu hin dhiiftamu hin dhiiftu dhiiti si taafu quraana bitadhu. Obboleessoo gaaffii tun xumuriin hin dhiisu jetteetti baqa. Kana waa gochuu danda'ama ree nama kumattuu ree galatoomaa ulfaadhaa. Share olii godhaa. Bye.